Jooryaa harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuun maltiimiidiyaa sagantaa qaanqee shoo torban keessummaa isiniif qabannee dhufnu har'as keessummaa tokkoon isiniif qaba. Sagantaan keenya OBN afaan Oromoo irratti sanbat duraa galgala keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 3 kaasee isiniif darba. Kanneen televizyinii irraa ilaaluu hin dandeenyes YouTube chaanaalii qaanqee shoo irratti isiniif darba. YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Ergaa keenyaaf yaada yoo qabdan nu barreessaa. Sagantaa keenya sponsor gochuun daldala keessan beeksifachuu kan barbaaddan lakkoofsa bilbilaa 994595959 nuuf bilbilaa. Sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jarnaaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Sagantaa keenya torbaniin qabannee isiniif dhiyaannu sponsor gochuun kan nu cinaa dhaabbataa jiru Brighton Motors baay'ee isin galateeffannaa. Keessummaan keenya har'aa nama guddaa tokkoon isiniif qaba. Torban kana social media sammuu namoota baay'ee kan to'ataa jiru. Baadiyyaa Naqamtee keessaa barbaannee finne istiidiyoo keenyatti maqaan isaanii obbo Eebbaa Lammii jedhamu asirra laqaas turaniiru. Itti deebina. Obboleen kottaa gara waltajjiitti. Miidiyaa kanaaf kan dhiyeessitan qaanqee shoo irratti obbo Habtaamuu Alamuu baay'ee galatoomna. baga jiraattee har'a geessee. Ayyee naaf ta'a. Asirra laqa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddanii. Nagaa keessanii. Nagaa galata Waaqayyo. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors dhiyeessii konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi tokkoffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi lammaffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0995536382 yookaan 0114565352 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Kaleessa meeqattas geessan galgala? Kaleessa naannoo sa'aatii 9 walakkaa. Hin dadhabne? Maali egaa dadhabuun immoo waanuma jiruudha. Dadhabuun namni uumamni isaa dhoqqeen marraa dhufe miginaa dareefi dhoqqeen yerootti lallaafame ni ree? Lafa onaa keessa barbaaddattanii na argattan baadiyyaa bu'aa bayii kana keessatti nama quuqama Oromoo ibsu barbaanna. Oromoon ilmaan abbaa tokkooti jettanii lafa onaa keessatti gaarreen bu'aa bayii naannaa namni deemeen dhanne kan makiinaan hin argamne makiinaan arganne kan namni barbaadeen dhanne keessatti barbaadanii na argachuu gootaniif galatooma. Nutis baay'ee isin jaallannaa isin kabajna. Lafa dheeraa kana nu dhageessanii dhufuu keessanii fi karaan akkam ture? Karaan nagaadha Waaqayyoof galatu. Yeroo jalqabaa keessanii Finfinnee dhufuun? Yeroo jalqabaa keessaa yeroo dhufe akkanumaanii amma ta'etti karaan duraan cirrachaa gidduutti immoo ispaaltii uffatee ture. Ispaaltiin immoo diddiigamee karaanis kolbi gudaris qiqqixaa'ee karaa kan biraa jammaree yeroon achi ga'u abjuun ta'enu. Isin qabate? Abjuun ta'enu kolba gudaru yooman gadi bu'aa. Waggaa meeqaffaa keessatti deebitanii dhuftan Finfinnee? Waggaa 14tti. Jijjiiramne isinitti? Natti jijjiirame waggaa 7 kanallee mucaan koo tokko aadde Warqinash Eebbaa kan jedhamtu abbaan manaa ishee poolisiidha. Bachoo Qarsaa Maalimaa jirti. Ishee fidee mucaa ishee fi abbaa manaa wal agarsiisuudhaaf hamboon ga'een deebi'ee waliin baane. Achi waliin dhufne gara Finfinnee. Eessa jiraattu jireenyaan? Ani aanaa Waayyuu Tuqaayaa jalan jiraadha. Baadiyyaa keessa? Baadiyyaa keessa. Wallagga baati? Wallagga aanaa Waayyuu Tuqaa gandaa Daaloo Koomtoon jiraadha. Obbo Eebbaa Lammii abbaa ijoollee meeqaati? Obbo Eebbaa Lammii abbaa du'aamaaf jiraatti abbaa ijoollee 10 ture amma abbaa ijoollee 8ti. Ijoollee 8 qabu. Ijoolleen 2 jiran. Hin jiran. Bultii qabdu. Amma kanattis miti warri koo guddoon adda eebbisee hagaa kan 73 wal fuunee ijoollee walirraa horre du'aan narraa boqotanii Waaqayyo nafsa isaanii naaf amaaru. Isheen guyyaa keessaa immoo meedaatti nagattee deemuu isheetii fi ijoollee ishees jireenya koo sarcaaftee deemuudhaan
baay'ee humna dhabee sanan gaddaa jira. Amma immoo maal gaddi ture isin yookiin sammuu nama baay'ee keessa galtanii artistii guddaadha. Yeroo amma namni isin wallaalee jiru karaayyuu isin wajjin adeemuu dadhabne namni asii isin bubbutaa deemu. Hin beekamta. Faafituun ta'in yeroo kootti cabsachuuf waarii halkaniis irribarraa ka'ee waarii guyyaas yeroon qotu qotee yeroon ciru ciree yeroon tissu tisse itti boqonnaadhaafani hojjedhe malee natti tolees waanuma na gammachiise hojjedhe miti quuqama Oromoo. Waggaa meeqa erga masiinqoo kana taphachuu jalqabdanii? Waggaa 2084. Achirraa kaastanii taphattan? Achirraa kaaseen taphataa jiru. Seenaa keessan gaafa qoradhu immoo wattaaddara turtanidha lan? Misraaqitti sammateen ture. Yeroo walitti bu'iinsa Sumaalee fi walitti bu'iinsa Sumaalee fi Itoophiyaadha. Sumaaleetti sammateen ture. Waggaa meeqaa fi wattaaddara turtan? Gaani daagimsa maachii wajjin waggaa 16 galaggale. Baruma dargiiti mini kun? Seenaa keessatti immoo akaakayyuun keessanis adawaa warra dhaqanii lolan keessaa tokko jedhan. Abbaan keenya akaakayyuun keenya arbanyaadha. Abbaa keenya tullee amma kanatti iddoo isaanii hin geenye malee akaakayyuun keenya arbanyaadha. Unis immoo ilmaan abbaa tokkoo taane ani tokkoffaan duulee lammaffaa obbo Taarraqeenyi Lammii kan jedhamus na wajjin duulee obbo Dirribaa Lammii immoo dhaaba wayyaanee kanaaf duulee uni ilmaan abbaa tokko duultu sadii. Obbolee mucaan keessan wattaaddara jedhama. Mucaan keenya mucaa koo kana immoo kanuma uummanni koollee hin beekne namni koollee dhalachuu isaa hin beekne immoo naannoo Adaamaa jira. Wattaaddara. Maatiidhumaan akaakilee irraa kaastanii biyya kanaaf aarsaa guddaa kaffaltan jechuudha. Aarsaan guddaa kaffalawuni waanuma dhibaa'uun hin qabnu yoo qonnes gammachiifne yoo lolles gammachiifne waanuma tokkoon jireenya uummataas gammachiifne utuu gaaf tokko uummanni keenya nu muufatiin naannoon keenya utuu nu muufatiin uuqamuma Oromoo yaafi Oromoo walitti bu'u kanatu na kakaase yooni haasa'e yoon karaa argadhaa laata. Xinnoo sammuun koolee gwaaraa laata. Nuu jalqabaa beekte qooshee. Ishi duran nagaa sin gaafadha. Nagaan Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Sooftanii murtanii mataa dambiin muraa ceekaa gaddeeffadha. Ooltanii bultanii nagaa Yesuus dura. Abbaa uumaa guddaa beekaan dhaggeeffadha. Yesuusuma damma daarii gidduu kan darabaan kaanne kan nan badaayyanne lolee kiisiin baafne du'ee biyyeen baanne hangafa nagadaa xeeban dabaa baasa hangafa sagadaa kan saan jalaa baasa. Yammuun deemsaaf ka'uu yaa Yesuus Kiristoos karaa fagoo kanaatiin haa dhiyeessi. Yammuun taphaaf ka'u immoo daraa baanaa arraba kootiin haa mi'eessi. Hallayyaa abbaa jamaa jalli caffee qaba. Gaafa dheekkamsa isaan ittiin garafuu Yesuus qaccee qaba. Gaafa raara isaatii biddeen namaa baasa gaafa dheekkamsa isaa biyyeen nama nyaata. Mana baatee guddaa safuu yaa qixaaxii. Mana daanyaa darbee oggum yaa qixaaxii. Dubbii jabanammaa utuu waan naan jiru waasiin gatii baasaa beeyya bilaatii. Ijaajjanii daakuu taa'anii bukeessu. Laallataa dubbadhaa dubbii zamanammaa. Xinnoo obsa godhaa unkaan nama miti unkaan lafa miti boorsaa keessa taa'ee qilleessa odeessu. Yammuu naqatanii yammuu qalatanii yoo of danda'anii firri namaa dhibbaa dammarra mi'aawu yoo farkaa dhabaniif yoo fayyaa dhabanii guyyaa dhukkubsatan guyyaa qallalanii warroo silaa ormaa dhalan nama jibbamoo biraarra dhaa'u. Fiitii gabaa gooda hawwajjiin rafanii hawwajjiin hafanii immoo hanjiraa soranii han du'aa soran immoo diitiin namaan ooda. Baay'ee galatoomna. Masiinqoo kana jalqaba akkamittiin taphachuu jalqabdan? Masiinqoo kana akkanitti jammare durii arbanyaa warra duulee fi sakaaniif damoosa kaffaluuni wanti quqqabanatti ta'ee
أمر أتنا ركوب ساجرو سبارتا ليو كوماندو بيراوي ودودوبا كينيا نفني قطرم تبريد الدمانون جدو سني قوامسو الرجال بورجال اللي وراناتي كنتو ينو برباي أموري باي لكوب وقال ما يونا سوف كني أموري باي برباي لكوبني إني جراسة دتبه بدي قالوت وتو بدي قالوا مكرات أبو جنين تشفنا مي دو كرات تف إني أبصق أبو مو إنك كينيا إدو شنيس إدو جاس إدو تربص ركوتامي لكن بيجو في عن كأي دوارتي في جولنا نيكوسي نمني أنا أمبنا ولي وامتين جدني أبصمان وتوجه جيسينو موتوما ولي تبوني وكم نكون درس جرا أمس جرا درس جرا وكمران كان كأني هيغان ورب ستاني دي أججاسي نتتاني وتوسني مرانو أججاسي نتتاني وتوسني مرانو وتوسني وجينكو كبانو دي لا أترمتو بريد الدمانو انجتاني ميكانو دربالو لا إنا وما أكفاني متودي دي إني كرا سلا ونينجي فنو دانا تشتبنو سلا يوكرار كسيراتي إيجا أباتر بنياني يومني سالا فيتي شيكنا مو أكما دوريان توتا كبني أفان كاني لأن إتاتي أورو ميان كبنو لأن نتلوان كاقاش أشران جل كبدن أشران نيجا إيرون أشيدي بيو وان كنا نجرو أركي كنا ولا ليلا أما كيسن جرا راساسي راسال نلقى كوكوتير مدربي ملي نكيستي نمني يرومي كفادا أمتن يروشن نامتن أي كنوس لا كنيس سنتمولتا إلا كنيس سنتمولتا إلا كنيس سنتمولتا إلا كنيس سنتمولتا إلا كنيس مونرجتو لا تشالي لا ودا لولا يسارت تيجا كلهم دمت مسراكتي الدو سدين نامي سامينت الدو لمن نامي علي بركي فاوجن ترتم أي علي بركي وجني أنا دريم تقرأ لولا ترتم دريم تقرأ تقول namni naannoo keenyaa egaa yoonni isinii lakkaa'ee boorsaan guureen fitu miidiyaan mootummaa yuun fitu attami asmaarii keenya qawwee dhiiraa lafa keesseetti kana qabattee gandarra deemtee ittiin nyaattaa biyyoo nyaadhu maal taa'e oduu maa ijoollee nana ta'e boqqolloo namaan cabsee hagadaa namaan cabsee adaraan nan arrabsiinaa ittumaa nan kajeelee nyaadhaa jedheen kolfisiisee eessa faatti taphattu ammasin masinkoo maali gabaajii maataafaa ganda guutoo giddaafaa ganda warra baabboo miinyaafaa cidha faarratti moo ganda ilfataafaa yoonaa danda'ame baarakaa buna irratti utuun taphadhee farankaa margadhee ittiin ijoollee akkamiin immoo gaafa taphattan uruma argattuwa maali egaa farankaa shanis adiis dumbulloo sin tuffadhu kattii dandaa'ima guddisa abbaa kanaa ijoollee kanaati. Eeyoonni gurbaan tiktookii irra isin baase kun? Gurbaan kun aanaa si buusreeti. Yeroo ati manana duraa baddee baay'ee quuqaman qaba aamilee fi naasee keessa. Beelee nama xobsuun qabu. Utuu obboleessi koo obbo Dirribaa lammii hin jiru ta'e. Waaqayyo umurii ishee umurii arraangessanaa fagodhu. Masqalee olaanaa kan jedhamtu immoo abboleessi koo tokko xinnoo illee harkaa danaayeeti mana hidhaatti darbatamee ture isheen obsaan isa eegdeetti obsas qabdi mucaa koo obbo Shibbiruu Eebbaa mucaa koo isheen macarrashaa booddee qalbeessaa Eebba qalbeessaa jechuun obsa naa kenni yaa gooftaa qalbii galgala naa kenni jedhe. warri koo fidattee dhuftee badde immoo obbo Abdii kan jedhamu. Guddaadhaanis. Innis tikee sa'aa ta'eera. Amma abbaa ijoollee 8 tan. Amma gaafa isiniin arganii miidiyaa adda addaa irratti feesbuukii tiktook irratti ijoolleen keessan maal jedhu? Inni tokko abbaan keenya maqaa nu balleesse utuu nama guddaa taanee uni fuunee mana dhaabbachuu qabna. Bara baraan ittiin arrabsamnaa utuu abbaan keenya dhiisee. Inni tokko immoo hojii isaati maaltu na dhibe hin hatiin malee oo fedhe dhaqu
waan qabu nutti dhiise mana eeguu dhiise midhaan eeguu dhiise bakka hojii keenya irraa nu balleesse horii faa nuti sisiisa isa jedhan naxxaaru ani immoo aarii sana cabsachuudhaaf jedhee badee halkan sadii faa halkan afur faa halkan shan faa buleen dhufu. Boonsisuudhumaaf. Bilbilli keessan yeroo dhuman wal arge xiqqoo kana keessatti baay'ee bilbilama. Duruma akkasii bilbilu moo erga tiktookii irra baataniiti? Maal waaqayyoo fagalatu erga mucaan suni tiktookii irra na baaseeti malee maaltu muka udaaniitu nu galaga shabboleessa kiyya maalan har'a maaltu waamee barakaa bunaa naa kenna. Beekamtan baay'ee. Maal egaa waaqa kar'aan nu ga'ee fi haati Yesuus Kiristoos hangooftaa keenya deessee immiyyee maaramiin isheen qanii irraa kabajamtu. Amiin. Amiin. Mee tokko irra nu buusaa. Mee irra nu buusaa mee tokko. Botoroon jiguu jirtu haftee ko dhaggeeffadhu gaasaa koo barreeffadhu qottoo nu galaafattee eksteraan gaabbuu jirtu araara kadhaa jirtu dhiira nu galaafattee waa'ee eksteraa sana jaarsi guddaanis duule dabalataanis duule meereeffa diinaa tuule siidaan isaas ijaaramee galmi isaas ijaaramee uummanni jaallatame dheengadda roobe cabbii hamma seene nu dhalee sana deemes nu gale inni hambaa hafe moomee galma guddaa jaarsise gadhee lafa laashise dheengadda roobe cabbii waaqti gadaa oromoo waaqti ayyuu ganamaa moomee galata argadhu rabbii acaacii kuteen darba silaa isaan himamteen dhumtuu mataa ishee buteen darba. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors dhiyeessii konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi tokkoffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi lammaffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0994536382 yookaan 0114565352 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Brighton Motors baay'ee isin galateeffannaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan har'a qaanqee showutti isiniif qabannee dhufne kan akkuma argaa jirtan superstaarii ta'anii artistii guddaa ta'anii magaalaa Naqamtee irraa gaardii lamaaf jirnu fanarra obbo Eebbaa Lammii jedhamu nama tokkotu bilbilee na gaafachaa ture. Abbaa sana wajjin wal isin quunnamsiisa. Nagaan galaniiru sirriitti naa keessummeessii nama jedhetu jira. Lafa isin dhuftanii. Bilbilaaf mee waliin waan isaan jedhan dhaggeeffadha. Hin dubbistu. Akkamitti akka dubbistan isintu beeka. Hin jedhamu bilbila keessanirraa maqaan isaa. Isinitti dhibu. Naa bilbilaan jedhan. Hello. Dubbisi kinoo marartu obbo Eebbaa. Dubbisa. Marartu. Akkami. Akkami qashtii qoqqeessiin si bira jiru. Eeraqani. Maaloo bilbilarra naan kaachiftuure anoo iddoo sana ga'een egaa dubbisuudhaaf galatoomaa jedhee baay'ee sin galateeffadha miidiyaa wajjin wal arginee kanarratti qaala mililisii walii goona jedhee sana yaade. Nawwalaniiru illeeti mariiko. Bunnati danfistes qursii ati qopheessites dukkanaan natti gufattee harki kee eebbifamuu jaalalli keessa urgaa'uu buddeeni isa guddaa isaa immoo walii wajjin nuufa cabsu jenneeti gammanna. Buddeen isa guddaa isaa immoo walii wajjin nuufa baasuu guyyaa waaqayyo wal arginaa inni gammanna laa miidiyaa irra jira. Qeesiifaa barbaadeen ture sumaan galateeffachuun barbaada kaayyaga isaan mana hin jiraanne miidiyaan dhaabatee nama eegaa. Masiinqoodhaanis laphee fudhattanitti fakkaata. Maal sirriitti Yeeshi. Wanta nannaamee darbume gaazexanyaa dhageessame wanta nannaamee darbume gaarri gamaa dambara dambiin gamaa kichuudhaan
Ambisaa muran malee fiixee ishee qoran malee barri ammaa cimaadhaam siraan nammas xibqiidhaam qilleensa ammaa samaadhaam nutti toleera jenne isa bakkee sin tuqnu nutti hammaate jenne isa keessaa sin tuqnu yoo dhaabatan hin daaku yoo taa'an hin bukeessu unkaan namallee miti unkaan lafallee miti hamboorsaa keessa taa'ee isa qilleessa sodeessu gaaddiseen mana qaba barammaanan sodaadhe laaffisee nama qaba Engadda roobe cabbii waqti gadaa Oromoome hambakkee jirus fidi kan keessaas obsa kenniifi waqti ayyuu ganama araara fidi rabbii nama gaafannaan dideeme koottaa waaqa gaafanneeme jaarsa gadaa Oromoo qeessota si waammanna sheekota si waammanna hayyuu ganamaas waamne warra buttaas waammanne odaa jala quphanne xinnaaf guddaa waammanne koottaa nagaa wal gaafanne koottaa araara kadhanna akka gadaa Oromootti kaanee ukoo hidhanne malkaa gubbaatti baane tulluu gubbaatti baane akka araara buusu koottaa nagaa kadhanna inni bakkees nuu galii kan keessaas nuu bubbulii hunda saamaan odeessa naan garaana bobeessa uummanni biyyaa fiyya qeerroon biyya isaa fiyya ani qoonqoofan iyyaame mee nagaa fidi rabbi gadda roobe cabbii waqti gadaa Oromoo mee nagaa nuu fidi rabbi baay'ee galatan bar tokko abbaa keessan isinitti dheekkamanii namaaf qonnaa qotaa turtanii namtitti hojii wal dhabdan manarraa baatanii baatii sadiif eessa turtanii biyyatti deebitan sirriidha ani mucaa gara bal'eettiin ture hanga tokko kaasee hanga waggaa torbaatti gara bal'inaan utuun qosa qotee qonnaa hojjedhuuti maaloo kottuuti midhaan hirmadhu maaloo qotee baaseen qulleesseera kottu midhaan hirmadhu jedheeni midhaan dha'ee baaseen taa'an jira ture ammallee waaqayyoo biyyoon isaanitti salphatu isaan iddoo dhugaa jiru iddoo sobaan jira isaan iddoo jaalallee isaanii dhaqaniiti abbaanii buddeenaa kosuni iddoo jaalallee isaanii turanii ganamaa kaasee amma sa'aatii sagaliitti utuu ciree qursiisin nyaatiin utuu midhaan dhoofnu midhaan sana cidiirraa genne hanga qulleessuutti dargaggoo nama 7 wajjin jirruuti maali kuni Oshaashaan kun bokkaanoo kunoo duumessaa'ee dhufee hurrii lafa qabatee qoonqoo isheetti gatteessee midhaan koo lolaa nyaachisuu humna sangoota koo balleessuufi jedheeti nu arrabsaa dhufee harkee kuufe. Haraani kana anu kana laffa'ee kana qotee kana hojjedhee baasee siribsiisee haati warraasaa ona bira jiru ijoolleen isaanii ona bira jiru hateen nyaadhee miti faffannoo gilgiliin nu bira jira haraqeen kunoo nu bira jira. Isa duuba nyaanne oo baalagee baana attamii qoonqoo dhumnaaree ijoollee warri midhaan dhaani qoonqoo dhumuu jedheeni bunatti si'a hungatteenyu nu arrabsaa dhumnaanani kana ajjeesee hondoo maal ta'a jedheen eeboo fudhadhe waaqsiyaa nyaatu hiyyeessa quufte garaan gaachana abbaa buddeenaa kee loltaa hin baqattuu ijji kee ajaamu qottee baaftetu nyaatiin utuun dhugiin utuutti hin qabbaneeffatiin minaanoo manan geenye ooditti argite malee garaattoon argine hin baqattuu biraa suuta hidhee qabbaneeffatee isa dhugee quufee dirdeeffatee minaan isaa hirmatee agalu bara girsan gaasaan dhiiftu jedhe ishee abbabbaa koo jedheen abbabbaa koo kabayyeen baay'een isaan jaalladhamoo waan isaan jedhanii jalan galagaluun abbaa koo waan isaan beeku malee buddeen isaanii nyaadhanatti fakkaata yeroo isaan dheebotan isa dhaqeetti bitee yeroo isaan dadhaban yeroo isaan kophee dhaban kopheetti bitee ofii koof qullaa deemee surreesitti bitee nan jaalladha nan qotaa fi haadha warraa koo haadha manaa qarree biratti illee dhufanii narii mana dhaabee ijoolleen amma utuu lafaan bayinuu ceekuudhaan warra laaltii ani amma isaan du'anii narra layyaamatti biyyoon isaanitti salphatu eebba isaanii nyaadhanatti fakkaata kana fakkaata kaaftee mana dhaabbatanii qotiyyoo lama bittattanii galtan bara sana. Egaani manarraa ba'eeni yeroon midhaan sana gashee jedhutti
guutoo giddaa keessan gadi bade. Ji'a tokkoof torban lamaaf. Amman qabu hoolaasa taatu, ndaaqqoosa taatu, jabbiisa taatu isaaniin abdadhee haadha warraa koos gaararraa godhadhee isaaniin abdadhee itti gateen ji'aaf torban lama dhaqee guutoo giddaa keessa taa'ee mandara cidhaas mandara raqees mandara farsoos waliin ga'ee maseenqoo taphataa tureen yeroo sana waan guddaa seetanii birrii 80 qotiyyoo tokko bita ammas birrii 90 birrii 80 qotiyyoo cimdii bitadheen egaa quufannatti dhagaame fakkaata artistii teeppii tokkos biteen dirrisiisaa dhufe buna quunnaa lama wajjin quufannatti dhagaame ammoo hiyyeessi quuftee waan argitee yaaddu ninnuman jettu kanaaf egaa dooktara kabaja deemtanii immoo mana tokko bultan ammoo deebee achitti immoo waan akka fiqirii tokkotu si qabate ishee immoo maal isayyuu immoo mana qaalluu tokko dhaqeenii utuma nas maaruutii waan bareedaa kana nan jaalladha isheen immoo na qabe jettee qaallutti ni himattee qaalluun akka waan na ajjeesutti baqadheen halkan kutee bade maaliif na qotanii kana siin galuu kana yaani qaqqaanaanis itti dubbannaga ana yoo irraa dhageessaniis immoo maaliin hindattuun wayinii akka abbaa fi wayin akka haadha fiidhan waree jaalan maal jettanii immoo yeroo sana yeroo fikirii qabate maal jettanii immoo siin goone shaggar baheen gomma laala urjiin karaa tokko loote qashabbaxee ko'na raasaa mudhii qabaa tokko goote mitikkuu wayyaa birroolee shaambuttan dhahee wayyaa kee hirqin fuunattamsittoolee rakkadheen dhahee maqaa kee xaafii faan bajjiime goosuun daraaree jigaame gaafii faan darbiime yoosuu garaan na citaame harreen gisawuu dhaltuudha gisawuun gabaa macheesse isheen bareedduu badduudha yaaduu isheen na daalacheesse yamu kafiitii qabuume gogee laga dhaabataami ya nama niitii qabuume sobee nama jaallataame galee nama irraanfatan jedhe waan akkasuma masakkeette garaan akkasittiin laphee furattan intala ijumaa wal jaallattanii ijumaa wal jaallanne maal abbaa warraa ni hiiksise yaaduma abbaa warraa hiiksise jechuun barbaada amma immoo cidhaadhuma isaa erga tiktookii irra baatanii bilbilli keessan halkanii guyyaa bilbilama ammas egaa waaqayyo guyyaa qaba fakkaata ani beeku durbumti qarree una buttidee sodaadhe ilkaan fuulduraan na caccabee danda'e kolfamni jaalladhu malee kolfaa rakkoo qabuun bareeda maaliin bareedu kaa utuma ta'ellee gaa yoo rabbi guddaan jedhe qabinni homaa miti isheenoo ergisa waaqayyo immoo shittoo dibataa naaf agadhiisu jedhee tanan kana waggaa meeqaaf qabdu masiinqoo kun waan dulloome fakkaata maali kunoo laalaa ka maaloo baranni waggaa 28 kana kan qabattaniirtan jijjiirruu haaraatti mutuu jijjiirame immoo badaareetu baseen qowwalloo tokko argadhe waa qabdu waan biraa qabdu kennaa namootatu waa sinii kenne ta'a sinumattan kenna waa jijjiirte har'a harka duwwaan galtan kana kan isiniif kenne nama dassuu hamboo jedhamu tokkodha dassuu hamboo jedhamu ta'a kanatti naa kenni naan jedhe jireenyi bal'aan isaaniif haa kennamu ameen ka biraas jira ammas hin agartuu kana ta'a tokko jedha lamaa jedha sadii jedha afur jedha shan kan ammoo kan isiniif kenne nama addunyaa angaasuu jedhamu addunyaan angaasuu kun nama yeroo jalqabaaf reediyoo
Itoophiyaa keessatti afaan Oromootiin kommentaatara yeroo kubbaa miillaa taphatan haasa'u. Isatu isiniif kenne kanammoo. Waaqayyo. Harka duwwaas istiidiyoo kee dhufanii deemin jedhee. Umuriidhaan jiru jechaadha. Asuma jira. Waaqayyo jireenya bal'atu isaanii falaatu. Ulfina ulfina bara baraa isaanii falaatu. Iftooma bara baraa isaanii falaatu. Buddeenitti buddeen isaanii fadabalu. Isiniin immoo kunoo. Utuu obboleessi koo nan barbaadiin utuu durbiin koo nan barbaadiin qilleensarraa argitanii namni kun gara uummata Itoophiyaatti ifatti hadhuuf bakkee habawu jettanii kan bakkee na baaftanii jireenya dhokatee namni jiru bal'aa isiniif laatu qilleessi biyya alaas qilleessi biyya keessaas nagaa isiniif ta'uu jenna. Kanagaa isaantu isiniif kenne. Masiinqoodhaafis waan adda addaa tokko ittiin bitattanii birrii 60,000 akkaawuntii keessanis hin keenya namoonni gargaaruu barbaadan gama keenya otoo hin taane akkaawuntiin keessanas jalatti barreeffamee jira. Baankii gosa meeqa qabdu? Gosa 4 qabdu. Commercial Bank of Ethiopia jira, Awaash jira, Cooperative jira, Oromiyaa jira. Isiniif ergan namni isin gargaaruu barbaade. Nama biyya kanaaf aarsaa kaffaleedha, umuriin keessanis sokkeedha. Yeroo kanatti umurii kanatti qottanii jiraachuu hin dandeessanii. Namni isin gargaaruu barbaade akkaawuntiin isin haa ergu. Kennaan biraas jira. Wayyaa kana immoo kan isinii bite artist Taaddalee Gammachuuti. Hin beektuuni sirba isaa? Hin deemnu maalumatti teenyaa gurbaa jedhu sana beektu? Beeka. Isatu isinii bite. Kan ammoo awuffatanii jedhe suufii bareedaa isinii biteera. Keessa shamiziinis jira. Isaaniin daariini isinis immoo an ergaa kana naan geessanii kabajamaa jenna. Kun kan keessanii as isinii keenya. Sana duwwaas immoo miti kophees isinii biteera. Kinoo. Kunis kan keessan. Ulfaatanii. Hiriyooti koo sadan kanatu isin cinaa dhaabbatee miidiyaan keenya immoo transporteeshinii keessan nama isin fidee dhufe wajjin geejjiba keessan danda'e as isin fideera. Akkaawuntiin keessan asirra jiruun isin gargaaru. Kanaa utuu karaatti isin jalaan badin baankii keessa dhattanii kaawwattanii galtu. Kun kan keessan. Baankiidhuma keessan jira miti. Gaafa asii baanu ijoollee wajjin dhanne keessa kaawwattu. Akkasitti baattanii yoo deemtanis duriyyeen namarraa fudhatu. As isinii kaa'ure? Moo achuma isin booda? Lakki baaku. Ataa'u isin booda? Yoo hin baddin argatu. Lakki baaku maal sila soo karaa keen dhufe maa kana wajjin na ladheen.